Bagian lembaga takkan membatin kubneber. Itin dalam barat deber. Mucaan dengan jadi orang hati nunggan usiasan. Jika anak jese abans asquatro quantas itu bis ruka pakai quantas torbi lama kana na wa gata itu bis ha akam jacur Jinak Sancho kadalati wali gara jutan unjunu bakar kamne hunki لا جالب ساق ياسر وان تكان دسيبا سبكس على سابر نمني بوسن ما كتابر دي بسني كتابر تلقى بس سال كاري جالب ساق بسني كتابر دي بسن Oke, kalau tuh yang dikira dengan apa sih? كتابر ناقة بدلا كتا على الغاري تو كتابر دي بكت نمني مالك بو تو تو كابير ada بير دي ما دي شادي كليك كليك Ayye, onuruddin ki jira gefaddu katabiri tak. Ega katabiri bano, isatti malaka malaka dumato isa bufatan. Jornen tun katabiru man malaka hunda bufatti. Takuma, Nuruddin. laki kena ani pengalaman buatan Kuma lama bufatan. Ha fe isa bufatan. bakal ani kapal nagura anu seramal tu Sekarang kan wadi da wasimu. Riyad. Abate, muradi jika pakenya na dero bakansi kami sibe kabaran. Muradi no anji. Antu masakan nagartisa. Awal muradi jekini ob sakhatis. Woi. Jekin sadis yo bole so jeku. Mani da kira kira. uspo kijiba Nuruddin. adman muradi Yes, muradi sira kabi. ada di mana kabla dero Muradi na mabodon. ayo jiba yang kabini nam tidak kana kijiba Keji ba mi dira kiwadu ni so sira kabi. Takuma. all pas jenga aka wana lewu lagi Mabodon tu boto. Innu hat mana kijiba Gefaddu. Video te banadu to kusama na wajina se Nuruddin ki. Video te banadu kusama na wajina. Muradi ka dimbu zati Nuruddin na wajina se. Muradi tu batilal khunu akana di malala fa alladhi ma. Takuma. Haya di sini mati. Keji ba mi titi obbale zakiya. Video te banadu na wajina se takuma maltate. Please. Tuta ka jiar na wajina se di se Muradi. إبسا أرسي أصدي بوتي غافر دوا مانتي أرسوتي Bakara nuke jirati. Lal bakara nuke jira. Mano nuke tikina isin. Isin mano tu kena. Bakara nuke أنا jirati. قربان أتاو جرا يرا جرا جرا كنا مركانا كباني أساو جرا يدي ورا سوجي Usai mabara ma TikTok ada be jira. TikTok berarti kau tu usai mabara. جماسا نبجي خمو جاز جنا جروسا نين قط جين Sering kau tu. أوكي تقوم ما تفوفي Okuma. ما كي يارسا تفوفي Inde bibne ni mana tu kena. Inde bibne. Video berat. sejarah apa tu Vete kau. Abirati kau tu usai mabara abirati kau tu. دورينيا زي أرام بتاعك أو تيار ya orang kadang butuh waktu pada Amma ka bamte jirta Nuruddin ka bamte sir makka bamte. Video ka bamte. jalan kan ada seni oli mesti tak kemakai seni No wali me. masih kan oli bilang kerja atas boros baru kamu itu حاجة أرسي ديبو ما تكاد تقول بعد جالب سا تقوم أرسي أنكسور أرسي بوجو أرسي أنكسور أرتي مركاني خدو مركاني كجلون أرسي ويا لا لا بليان كيا إرجع ما خيسان إرجع دلالة أمان تنجولة كنا لبو في داجرو دلالة تهرر جيبو فامتي caalatti kan namni tokko nagaree rabbi malee dallala arsii keessattuu
keessattuu ijoolleen dallaala arsii baay'ee nama isaanii agartee ilaa hawaalaan isaanii faan taaddan cinne haga nama san rabbiin harkaa baasu yoo kijiba jaan kun ijoolleen arsii as dhufanii dubbachuu danda'an. Ijoolluma isaanii dhimmaas namni isaan qaban dhageeffadha. Kanaafuu ijoolleen arsiilleen ol baatanii nama keessaniif ofii keessaniif sagalee tahuu qabdan. Dhageessanii mi? Wallaahi ijoolleen agartee dallaalli gartee karaa irra guddaa wanni gartee paawara qabu dhugaadhaan arge ammoo irra guddaa ka ijoollee isaanii miidhaa jiru ka miidhamaa jiru wallaahi ijoollee arsiiti. Keenya kun haga tokkollee ta'u sagalee isaa mul'attee jirti. Namni mul'atin namni gartee rabbi malee ilmi namaan harkiniif ijoollee arsiiti. Ijoolleen baalee arsii dubbachuu danda'a waa'ee dhimma kanarratti. Kanaafuu ol baati isinis dallaala gartee arsii kaacha keessatti isin miidhaa jiru san ol baati himadha. Warra Yaman jiru ka gartee ijoollee ta'isan biyyarraa kaasee fiduu ka gartee wanni godhu hunda isaanii himuu qabdan. Muudannoo asumaanuu ammaas warri dallaalaa kun ibsaa waan see ajaa'ibu dubbii tokko oflallee rifaatullee qabdi. Akkam nama godhan hogguu ati doonirraa baati dura hogguu ati doonirraa baate qarshii kuma siiqanna jaan tokko amma fakkeenyaaf sabboonaa fi jaalibsaa wajji dalaganaa jennu. Sabboonaan kuni dallaala maal godha qarshii riyaala kuma yemanii naa kennaan doonirraa hin bu'oo hin beekaa. Riyaala kuma ogguunii fi naa kenne wallahi sabboonaa kana rabbi haa milkeessu yaa Oromoon tun bakkuma hundaa jiraattu jahamallee ta'u jeetiin eebbisa. Edaa inni kunuu dallaala ati ammoo maal goota bahara irraa xiqqoochi siiteeti bakka namni miilaan deemu kana dhaabbattee ajandaa kee kanatti deemina gurbaan sijaaraa biteeti. Nu dagachiisee miira keessaa nu baasee miliquu deema. Gurbaan sijaaraa biteetu. Anaaf gaara malee isin miti jira. Dhugaa keenya barbaachuu ana malee isin hin finne wallaahi. Waatu qabara bada. Maqaa dallaalota gartee wanti kutaa hunda dubbadhaa jalatti itti fufeeti ibsa. Khadiire dhuga baantaa. Obsi muraadee kiyyatti deemina bakka tana obsi. Gurbarraa bitanna. Gurbaa bootaa keenya beekaa bootarra jirra. Viidiyoon abana doyyee tokkummaa sijaaraa bitteemi. Obsaan na gurtan jee muraadee haaree jiraatu boto obsi. Okay. Ana beeka jara maraanuu saahiba wal beena qajeelli wal beena jara saahibanii wal beena. Obsaa dubbadhu. Na gurtan jee haaree jira waan ta'eef haa dubbatu. Obsaa. Aadaan qabu dhaggeeffadhaa waan takka taniin ama bosona baalee doktora ama bosona baalee bakka nagaan dhufte hojii xiyya namni beeku isa faadha. Ani asirratti waan takka taniin uummata hubachiisuu fedhu dallaalaa miti uummanni atattaa'u kun ilmaan namaa kararraa qabanii mudhii kutanii paralaayis godhanii lafee duudaa cabsanii dhiiga isaanii dhuganii Yamanii gabbaran. Inni lammeessaadha. Asirratti isin Oromoo sana dogongora hubachiisu jirtan lammaan kana akkatti Oromoo dogongora hubachiisu jirtan ummanni kun dallaalaa jirtan ummanni kun maafiyaadha. Kararraa ilmaan namaa qabanii hoggaa Arsii qaban Harargeedha tumsiisan hoggaa Walloo qaban Jimma tumsiisan namoonni kun harka dhiqatanii harka qulqulluu ta'anii asirratti as yaa'an. Dhugaadhaa Hussein Maabaraa amma uummata keenya na dhaggeeffadha. Ani baasa keessaan jira nuti kara deemu jira xiqqishoo booda carraa naaf hanitanii xiqqishoo boodaan dubbadha amma baasa keessaan jira kara deemu jira naaf hin mijaa'u. Okay, taate ayyee muti qabadhu. Takkitti waan isaan achi turte aadamatti yoon tuni jaartii achi fuudhan akka baarrifteen bakka sanii fuudhanii waan bakka takka beeti amma isaa dheengadde bakka sanii baatee dhufte isaan jalaa baddee jaalibsaa tummaan akka bakki ta'e akka biyyi gaafadhu haftummaan. Jaalibsaa. Oromiyaa. Ammaan tana carraan aanaa kan bitanii? Isii boodaanis siifannaa siifin kanna. Akkamiin beektaa wallaahi billaahi ani wallaahi tullaa fi walitti coraan irraa kaasu jechuudha. Ilma namaa fuula laaltee hin kakadhu. Maaliif qabriin wajjin seenta waan ta'eef kophaatti nyaanchiisa. Wallaahi billaahi Hussein Maabaraa keessin jettan kana na beekaa lafan na beekaa wajji teenye wajji waan teenyeef. Garuu awwalaaf ni dalaga dhugaadha. Ammallee ni dalaga. Takkitti obsi akkana laa takkitti ta'e nyaati dura eegadu suutii jirtaa mimma? Suutiin jirti Yaman jirti. Yaman jirti eegadu fteen gamta ke Yaman?
Uduudoo maarraan jira baay'ee takkaaf torbaan lama amma. Eeguma biyyaa dhuftee humo. Laa. Ani chittiin heerume haa takka sanitti. Bar dallaalumaa fuudhe sabboona. Namoota dalaganii fuudhe. Qoy tartiibaan gaafannaa. Ati bishaanirraa isaantu si fuudhe. Bishaan guutuun irraa fuudhe. Bishaanirraa yeroon dhufuus dhalaa wajjin hin dhufe dhalaa saayibboottan kiyya jechuun warreen ammaan tana na beekan hundi jijjiiranii dhalaa saayibboottan kiyyaa wajjin hin dhufe. Awwal marraa taarifa deemeetitiin suudii dhaqee qabamee baati sagalee dhamee galee biyyatti. Marsaa lammaffaa ijoollee saayibban kiyyaati wajjin ibsaalii xaayir warra calanqootiin dallaala haa warra kana daaraktii deemu kana dalaga inni eessa jira sanaa jira. Ani isa biratti hin deemu jira ajoon isa biratti deemu jiru muraa gursum tokko namni hin beekne illee hin jiru garuu dalagaa kanan dalagu inni. Ichitti awwala gaara keessatti naafinni wal beeyna. Ichiin isa bira baati lama taa'e. Baati lama taa'eeti naafinni kun naafi abbaas kun ichi wal beeyna isa biraa deemeetiin sanaa dhaqee garuu akka inni dalagaa kana dalagu wallaahi billaahi hin beeku. Akka inni dalagaa kana dalagu hin beeku mana sanii gadi hin baanu amma nama muraa gursumsanii namni nan beekne illee hin jiru namni na beeku illee nas jala ni jira. Deemee sanaa dhufee egaan sanaa baatii afur taa'een sanaa irraa gad deebi'ee isa kan heerume. Egaan heerumellee wanni inni dalagu dalagaa tanaa bas nallee hin gammachiisne illee hin feene inni mataan isaatu ni beeka. Karaa sababuma sanarra dhaabbaddeeti waddaayyaan biraa deemee egaan ichi deemillee baatii fi torbaan lama amma baatii lammaffaa keessaan jira. Sii galtee warra ichi takka takkatti hin beeka isaanis na beekaniis. Useen maabaraa kana sirri beekte useen maabaraa akka dallaalaatiin bira dhayte moo jaarsa keetiin bira si geesse? Maal akka isaan dalagan waan ijoollee jaangarte waan ijoollee waan isaan dalagan qofa gaafadhummaa. Yeroo manaan hin jiru sanis ni dhufaa yaani dhalaa tanallee gizaarki wajjinillee qoflee ni taphata namaa wajjinillee qoflee ni taphata. Walaakin immoo inni awwalaaf dalaguu ture. Ammaafillee daleeytuu haa qabaatu malee babal'ina akka awwal marraa dalaguuf san ammaan tanan qabu inni. Garuu immoo awwal marraa sirriitti dalaga inni amma immoo ni dalagaa laakiin immoo daleeytuu isaa jira. Asirra taa'ee haasaa isallee fiddee akkanan wal nu barsiisuu hin dandeessu. Daleeytuu qabannini. Ammaatu. Dalayduu dhiiraa ta'a ajajatu nama meeqa qaba fakkeenyaaf inni isa jala dalaydu gardee ijoollee tanaa kan miidhaa jira. Toora nama takka 12 13 ni qaba. Nama 12. Nama 15 ni qaba. Wallahi billahi. Sabboona. Laal daleeytuu isaati kana dhiise. Magaalaa keessa bakki isaan taarrafatu tabaati galtee. Akkatti yaala daleeytuutti dhiise. Useen maabaraa walumaa galatti waan amma silaa himatamaanii jiruun kana dhibbaan dhibba qabaa waan kana ni dalagaa jechuudha. Dhibbaan dhibbatti. Ni dalagaa ammoo akka balleeyyii kaawwalanitti dalagu. Laakiin ni dalagaa. Amma kamini beektaa dallaatiin isaa ammaan tana immoo ni dalaga mana keessaa amma wallahi billahi qaamisa biran. Okay, duraan ni dalagaa amma immoo waan san irraa qaqallatee jiru jechuudha. duraan ka Useen maabaraa namni bakka san qubsiiseetisa. Ammallee dhaabsisuu ni danda'a inni. Uumamaa bakka sanii namni qabu Useen maabaraati. Amma wanni sirraa barbaadu ifiifillee dalaguu baatu warra san qubsiisuu ni danda'a. Dhibbaan dhibbatti itti amantaa akka danda'u. Ni danda'a ni dalagaa ni dalaga. Ni dalaga amma laala kana mala poontii hanga sirraa barbaadnu haganuma galatoo. Yaalisa amma urkaamni mana isaa keessatti jira itti urkaamni kun kasuutitti oofanii miti akkuma dhibbaadii tamirraa buusanii karaa irratti baasanii kan akkasiin naa qabatu. Nu dhaggeeffatu jiru kun irra guddaan isaa haan dallaalaa dhaggeeffadha. Imam wanni takka ta'e isin kan bahin amma gizee ijoolleen bishaan irraa gabbuute haqabee awweedhaan jechuun ijoollee fi'u yamaniidha malee. Hiyyaabdanii bar ka gurra nama seene kun bar miidiyaa jechuun kun bar nama umrii amata 42 nama jiruuf jireenya beeku ijoollee kana waan ta'eef yoo dubbattan dhugaa dubbadhaa waa'ee warraa takka guyyaa Useen isin dhoyse anuu ilma diqaalaat itii xiyyaafuu irratti xiyyeeffatu maqaa kiyya kana badeef hamma lubbuun xiyya na qottutti kun uummanni kun dhaga'u irratti hin xiyyeeffadha waan hin danda'u. Waan hin garuu hin fudhadhu. Ilmoon
tiyasu manni ki ilmonti bakkeenyaaf qindoo maan fidina. Okay? Mucaa maarree sabbuna machara maan fidina. Abdi mataan isaa. Muraadiin irra waraabi haala wasaalan. Abdi immoo erguma nama kana abbaa erga beekame abbaa rukaaba kana erga beekame booda muraadiin viidiyoo shanarra waraabi erga abballee beekan. Abdi immoo addumaa hin dhaabne. Nama akka jiru guutuu bulchaan isaa yaa jara keenya rabbi sodaadha. Nama akka jiru guutuun bulchaan isaa maallaquma kana eessan kaa nama kana guutuu akkamittiin ejajuu danda'a? Akkamin na ejaja namni kun dirqama biyyi. Mee Hussein namni tokko naati bata muraadii obsime muraadii obsina tokko akkasumatti. Okay Hussein miira keessaa bahi tokko. Amma dhaggeeffadha abdiis obsaas muraadiis warra sun bakuru jiru. Mucaan kiyya sun akka umurii 10 takkaa abbaan harka dhiiga jedhanii miidiyaa addunyaarra oofaa jiran sun. Nama immoo abbaa rukaabaa biyyaa minaan jettaniif qaman guddoon sanaa manguddoo yaman guutuu naman kun itti bilbilee abbaan kuma akkaataa itti jiru wal dubbisaa jiran. Maaliif mataa xiyyaratti waraaban? Hussein mee falmata wanni. Waan kana yoo isin ta'an fakkeenyaaf jaalibsaa achi jiru. Jaalibsaa siisuutii jiru gaa ilmootan ta'e qabanii nama asii harkatti badiin hin dalagamin. Kammoo abbaan biraa rukaaba kiyya ampayyan fe'e. Achitti waan ajjeese. Hussein maabaraa kisa kana dubbisi bee. Hussein dubbisi kisa. Hussein kisa kana dubbisi bee. Muraadii waliin dubbata. Hussein kisa kana. Hussein amba kana irratti dalagame garuu ilmoo amata Hussein kiyya miira keessaa naa bahi. Hussein miira keessaa bahi. Hussein. Muraadii. Dhageeffadhu miira keessaa bahi. Wanni viidiyoo sirratti dalagamteef sibiili ma dhageeffadhu. Sibiili ma dhageeffadhu. Ittiin dalabaratee bar. Mucaan deeggadda diyootun haatiin dhuggan. Haatiin dhuggan Hussein san. Diqaalaadhaan. Ana ajjeese abbaan as kottuma kottas. Dubbis rukaaba kiyya ma rukaaba kee. Kottatis torbe. Nama lamaan kanaan irra. Waggattaa dubbis. Haa? Akkam jechuudha. Jaalibsaa gaafadhu akkatti diya gurbaa kana gaafadhu ayyee. Irraa walaaban taa Hussein maabaraa. Karatti raakoo aduun hin gaafadhu. Reefuu yeroonii fi wanni jennu sani akkamitti waan kana wanni waliin jenne reefuu giseenii fi obsaan dhufee haasa'u sani. Hajjeese Hussein maabaraatii miti. Hawaan kana godhee Hussein maabaraatii miti. Duraan nuti isa jennee jalala keenya fidne jenneeti waa'ee du'aa bar Hussein maabaraa keessaa achi baafne bara. Hussein deebisanii maantan. Hussein maabaraa Hussein arraas boruus hanga bakka seesu maqaa keetiif irraa maqaa kana gamana baatee irraa gaa wajjin gamana baaftee irraa qulqulleessitutti ilmoon keetii sarki dhiiga ati sarki kee dhiig. Viidiyoodhaan marii maskiina gayyaasi bakka san maqaa keetiin qulqulleessi maqaa dhiigaa ta'uuf irraa walaba godhi aan obboleessi ta'e gaafa san waan isiinan arfadu nachi godhanaa. Aha, ati abbara kooni rageessa kakiyya jau dhiiftee anarra barbaadde jechuudha. Ani mootummaa Hussein sirra barbaade fadhu. Aboo Hussein sirra barbaade sirra barbaanne. biyya kanaan hin bulchuu bar. Biyya yaman kanaan hin bulchuu bar mootummaa qabaa. Amma walaa dhaggeeffan. Hussein kiyya naa obsan. Muraadii naa obsi. Biyya kaliifaa galcha jala jira jaalisa. Obsiniin galcha. Hamucaa ajjeese. Ni gaafannaa fi ni teenyaa fi. Laal obsi meeti tokkummaa obsi. Isinii garsiisan seqaawwatuma akkaatiin nu gaafadhu. Tole. Habibi maqaan keenyu. Maqaan keenyu Habibi. Maqaan jira maal gootaa minne dhaggeeffadhu. Aboo maqaan keenyu. Maqaan Haa? nageessu. Maqaan kee. Ali Usman. Ali Usman ijoollee isaati. Jimma. Eeshi. Mucaan lubbuu nama baate kana ni beektaa? Mucaan ma lubbuun dabare kana? Nin beeka ina biraa deeme. Hayyee si biraa deeme. Akkamitti mucaan eenyu jees?
Akkamit du'e eenyutu jeese? Eenyu akka jeese maalitti beekariyan nama nagaalle. Mana hoonni onkora jirta. Mul'atu. Guddatuunis ilaalla akkatti. Okay, hayyee. Mucaa eenyu jeese? Nama ajjeese wayin beekaa mucaan du'e jedhaniituma akkasitti waldaa ittisa guddaan seeraan alaarraa argee. Hayyee. Rukkaaba keeti moo rukkaaba Hussein? Rukkaaba siyyoo. Okay, Hussein mucaa kana hin beeku? Hin beeku. Mucaan warra Jimmaati moo warra Harargeeti ka du'e? Warra Harargeeti. Warra Harargeeti. Rukkaaba keeti jechuu? Okay. Hin tumne dubati mucaa kana? Hin tumne. Yoo ragaa si finnee ragaati tumte? Naffidi. Ragaa dirmammuu qabu ta'ulee qabu yoo si finnee hoo? Naffi. Hoggaan si fide siittu meeqa? Kanaamani. Hoggaan si fide siittu meeqa? Anaatu mura gaan jiraannan assalaamu alaikum asaan biraa maaltu jiraare. Wannummaa mara maruu mana haakima keessanii du'a. Dirmamuu jaan itti tumame. An mucaa rukutame sin agarre mucaa fayyaan fe'e nama torban fe'e guyyaa adiin fuuldura namaatti fe'e. Fedhu rukkaani sun ajjeesa. Fedhu warri maariif ajjeesa. Kanaafan mustashfaanaa keessaati du'aa kana naa marammaraa na waannaa jedheetiin kanaaf hin dhaammadde beeku. Dhageeffadhu. Namni rukkaaba irra faattise eenyu? Namni rukkaaba irra faatte eenyu? Eenyu namni rukkaaba irra faatte? Araba. Araba? Eessa sii geessan rukkaaba san fuudhanii haramne? Hanga maaribii geessan. Maaribitti eenyutu irraa tarakkaba? Namni irraa tarakkabu hin jiru. Eessa geessan? Ganna kanii? San boodan? Deemee dalagataa. Deemee dalagataa? Maatamaayilii tokkoon. Maallaqa irraa buufattee jigaafadhu kan maallaqa buufattee eessa kan naqe? Okay, ati amma ragaa san naafiti ragaatti inni tume san. Dirmamuu qabu san. Okay, akkasi naafsi. Obsa. Shaanumarraa maaliif godhuna kan maallaqa irraa jiru? Obsa. Obsa. Mudira obsa ragaa jiro taskabi. Xiqqishoon eegaa dalagaadha bakka dalagaatiin jira. Wanni daangaa qaba. Xiqqishoon eegaa jaallatama. Muutiin haa qabadhu. Alillee yeroo takka jaalibsaa yeroo takka na dubbisa. Dhagaya. Yeroo takka Osoo hin cufanne dhagaya. yeroo takka na dubbisa jaalibsaa. Mucaan akka nama lamaatti du'e. Walaa dhaggeeffannu. Laal. Mucaan akka nama lamaatti du'e. Obsaa kiyya ati ragaa qofa sirraa feena ragaa qofa naafiti. Jaalibsa. Geesse? Jaalibsa na dhageessee. Okay. Oromiyaa dubbadhu maal jette? Dubbisa odaa kana dubbisa odaa. Hayyee odaalleen dallaala jechuun dhagee namaan naa bilbilinatti hime. Odaa. Jaalibsaa. Mee atoo maal qabda? Akkas anammoo waan hin qabu mucuma kanaahu namni gartee du'aa isaa makiina irraa buuse ana mana kiyyatti. Galatoom akkana barbaada. Maa ifa rakkinan garee Akkana ganama sa'aatii lama buuseetiin ganama sa'aatii lama buuseetiin galgala sa'aatii sa'a sagal boodaa siree jechuudha gartee warra as keessa jiru gurguddattis bilbilee himee akka gartee awwaalamuu qabu waan kana gartee asiin akkatti na awwaalu jennee jechuudha mana mootummaa geessine achirraan tallaa geessine. Odaa keenya fiidiyoo nu bareedu gistak. Odaa dhiifama fiidiyoo nu bareedu. Ayyee. Hayyee odaa. Miyuutii irra jirta, miyuutii irra qabadhoo ta'a. Ayyee. Ayyee dubbadda. Okay, eessa jirtati? Amma asirratti maaliif hin jira? Maariif jirta galatoo. Hayyee mucaa du'aa irraa buufte. San booda noo. Mucuma kana uummata dubbii amma aliin jee takkaan na buute amma mataa kiyyaa jechuudha. Gartee mucaa kana ammoo sawwaa inni kun fidee du'a kanallee buusuun deemu beekadhu. Fidee yeroo dhufu mucaan kun du'aadha. Anjoollee mana tokko alii biraa wajjin bahanisiin gartee hajoolleen tun Oromoo guu gartee kana bakatti
aboo kun waa takka asittiin jiruuti koottaa dhiqaddaa ijoollee san isaa hojii buusee jechuudha gartee waan kana booda namni waan biraa jajee dhiqaddaa jee ammaa bishaan kannee fi ijoollee tun sanullee ni shakkitee achiin bada. Booda. Muraadi sabboon albaati. Sabboon agarsiisu qoddumoo. Dhagee ilaal. Muraadi muut kabradhuuti naa galchi. Atilleen uummata kee hawaasa kee dhiifama gaafatta. Jarrilleen kagartee si ajjeese jaanii mucaa keetii fi kanarra waraaban dhiifama si gaafataniiti. Ummata keetii walisi deebifnee adda baana. Ammoo mucaa sibira jiru kana takka ragaan itti dhufee jira kana. Ha ammallee kabiraa mucaa reefuu sidda walle sanillee daqiiqaa kudhan sii kannine nuuf baafta. Katti aanu ijoollee achi keessa jirtu san tokko maqaa isaanii ganda isaanii biyya isaanii nuuf kannita har'a dalagu nuyi. Kana qofa nuu gootati. Ammasis kana qofa sollaani. Tuuyi dhumteemi maskiinni fayyadamee amma gurbaan jirus gallakkifamuu qabdi sunis maskiinni mayi isaanii dhibba bira jirti jara bira